مقاجر يروبرا إبسودن دو أم إبسودن دو كنوت الله من دساجي كم تكاسي دي كنان تقومت يا ركين تقومت تكجرا ايفون كنترول لما جرا سامسونج دي دمشان صادي جرا سلكي اما بايثان كايلان ماسك باز كهاورت طلبسان كان هوندا ور دبي قاسم فانت مامن فانت يولن دبي ور ابا كي سيادتني سلكي تكون دي دمشان يقول تكو هابا مو يا دتا مي سامسونج دي دمشان اور ابا كنا ايمان كيسانيتي جزاك الله خيرا فاتلتوما غرتيدا بركة سنة بدو بكور دبي سيارة الفاتلتوما مرة سنو غلتوما حقيقة أنا بنا غرتيدا بنا تون كيا كيسنين جاي ايفون إن بنا ره تنا كيا المانتي يتون كبنا كابدي كما ومان كابني نما كنا تونا جمعتي سجروتي يا كيست ولكن كنا أنتم كنا جاللاتي كنا أبو ما في الموماتي obboleeyyan kiyya an maqaa isaanii marallee beekullee baadhu obboleeyyan jamaarraa bakka bu'anii waan kana ennu jedhan Qaasimii fi Mubaarakii fi obboleessa kiyya Maammee Ajmaanii galata rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu duniyaa teessan keessa rabbi barakaa isinii haa kaa'u ijoollee keenya warra ammoo isin waliin waan kana irratti hirmaatan mara isaaniitu duniyaa isaanii keessa umrii isaanii keessa jiruu isaanii keessa وان إنسان هوانغو ربي إنساني ها غوتو ربي ولدت سني ها كب دنيا تنسان كيس ربي بركة سني ها كب قالتهما كل فادا هذين قد إبيكي يجب دورتنا لك أبي وبلسكي يا ماما نوري اللي ربي جزاء سهاديبو الفادا قالتهما وانجر مكبو أفانتنا هنكتا ميتان دكتور نرى وانجر نرى قالتهم فادا ايفونين بنا ايفونين هابنامو ايفونين هابنامو Doktor kok gede to kicha unda jalan paling ka gede kala waka bo akana ichesida eywa kuri amma iphone da kuri motu itini imo kaisa da imo sorry okay wallahi yolle ke na rabbi sin hakabaju kabajama ulfada ربي ور أب عمري سنها درسو رزقي حلال مال رزقي حرام سن قطمني غافر من وان كنت أبل إسوان كنت هن أبينا والفاتا غلطوما ربي سنها كبجو غويا بالا ربي منا إثنين باسني غويا رزقي ربي منا إثنين أولشني تك أوفي كذا ربي سنها جراجسو غلطوما والفاتا بابا لين غمدن تو بخنا چالا وانجر هن كباني nulle khara dema jirra akka cirra tae yaw mubarak ille amanu diaspora fira baay'ee qaba dubbise waliin kenne isaan zora osoma jiru jiddun wanno jenne akka durani manatti sila waan kana waan guddaa kana kabajaa manumatti namu akkuma jireenya nama biyya gaarii jiru taftam jiru haala yeroo tunu mijatu desira ifama akka ijoollee daa'imaa karatti وان كان غرو كينام نو اوف كولچا وروني بابا جالتن وروني وان كان غوتن والله يرومتو قبمه نولمتي بابا ما في مبارك بيدي ده انا لامتي الثرافات في العين بيتني مسكينه مبارك الله نم مكاني كانوا لغف في جيد بثاوما وما وان دران كغت كذا برباده ترى اسال اللي قراتي ترى كان فايام من يالا ترى ديماني حالا كانت ندنك تريني بكتك تله تلاوان كان كغورو كمنو اكو جولي دايما كرا غبتي غونه نموني كچرا كمتي استاد غودا كان علماء غودا كان كرا غبتي وانا كرا غوت جولن توني وصلوا طول ان غيرا غدين ديمتي يتني ورجلا كان نولالا ترتن نو كلجا حالا يروتي the time is goldi كانوا مالي اكد يازمور له ماكينه غرتي فچو ماكينه كيساو بربانه ركنته ماني thank you so much no folja قاسم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وكم نجرتني بابا يا جرتو كم انت كيسانو دكتور كم مامي السلام عليكم ورحمه الله بابا جزاكم الله خيرا الفاد بغرب ونرجسي سي حواسنك يا نمنكم صديق بلا مال بغربين ولنو ديبسي فتره ديرا agana dhukubeen illee miidiyaa irraa badee ture waa dhiyoo tan agana magana mawaqaraatti guyyaa 4-5 wayii deebe malee qaata dhiisee ture
kanaaf inshallah namni hordoftoonni aslii kiyya jala jirtan marri keessanuu hawaasa Dubai naa galatoonfadha ijoollee tanniin naa galatoonfadha ilmaan tiyya Mubaarakiin Qaasimii Maammee fi obboleeyyan tiyya warra achitti hafillee warra amma asii dhufne warra waan kana waliin dalaganii mara isaaniitiinuu naa galatoomaa naa jedhaanii Dibeeti irratti nama ammoo guddisee fiigeena dhaqqabee waan jabaadhaan obboleessa kiyya Muhammad Nuur Oleenso galatoomii naaf galatoonfadha duniyaa isaa keessa rabbi barakaa haa kaa'u hadda moobaayilli isin na ergitan kun anaaf nama xayyaara namaa kenne oli ana biratti mushirraa jedhan caalaa anaaf mushirraa caalu moobaayila kana maaf jennaan filaqiiqaa jiruu tiyya keessatti wanni namni jaalalaaf naaf ta'e na gammachiisa. Wanni namni jaalalaaf naaf ta'e na gammachiisa. Mucaa tokko ijoollee baadiyyaati dhiyoo tana eessa dhaqeera Saudii dhaqeera nama Saudii irraa as dhufu arge amaamaa adii birrii 15 bitamtu tana riyaala 15 bitamtu tana waan biraan qabu. Babaati hundi keessanii fooloo godhaa amma isaan dubbatan fooloo godhaa marasa. Kanaaf hundi keessanuu naaf galatoonfadhaa jamaa kanneen isiniin jedhaa galatoomaa naa jedhaanii galatatu malaanii Qaasimii kiyya galata isiniin mala Maammee kiyya sabboonaa nama na duuba mala isaaniitu Baba wanti tun isinii taatee fi miti dhugaa rabbiitti kenna isiniin maltullee jenneen fudhannu garuu nuti guyyaa sanii yeroo wayii gastii wayii keessa waan coora waliin jaarsummaa wayii xiqqoo wajjin hojjannee achuma jaalala isinii qabnu baabaa keenya jennee haasofnee akka cooraatitti waan kana goone kennaan kun isinii maltee fi miti isinillee rabbi baga rabbi isin fayyisee ammallee rabbi fayyaa keessa umrii dheertuu nu haa godhu. Amiin. Asuma waan kana boonaa baaleefa boonaa yennuufa boonaan fa kun ajjala jiranii nama hedduu taanee akkuma cooraatitti waan san goone suni kennaa isinii maltullee jennee waa irraa dubbannuu miti. Asumaan kennaa keessa ilaalchisee waan irraa waan hafe wayii Mubaarak wajjin haasofnee jirra. Ankaawuntii asiitiin ta'ee Mubaarakiidhaan sitti kennaa waan isaanii wayii uddoo jedhu guyyaa Mubaarak asii deemu carraan ana Maammee ajjala jiru kana bakka biraa wayii nu fide. Carraa daruuri taanaan nu fide Mubaarakin dhagaami? Nagama. Mubaarakin galgala wajjin dubbannee waan biraa wayiis waan isiniif dubbanne wayii walii haasofnee. Wallaahi itti meera Qaasim wallaahi itti meera. Carraan bakka kanaaf amaanaa sunis waan barbaadaa boona reefu dubbisaa jedhaa ture anu. Kanaaf waan kun boonaan faqanii duraa waliin baabaa keenya dubbannee waliin anatti kennanii jedhan waan na bira hafee jira. Waan sammuu been gaafa deemu kenninallee dhumaa somnu guyyaa addaan dhoofe waan ta'eef mubee keessaan akkaawuntii keessan naa ergu waan xiqqoo wayititu waan na bira hafee jira waan ta'eef amaanaan namaa guddoodha. Amaanaan namaa ga'uun bareeda waan ta'eef waan sanis ergaa asumaan isinii erga waan ta'eef yoo achillee taate kanaaf kennaan guddoo taatee fi miti baabaa iya kana oltu isinii mala inshallah kana miti kana boodallee isin waliin jirra rabbi umrii isin nu haa dheeressu warroonni kan isinillee haa xiqqaatu haa guddattu amaanaa kana nu waliin geessitan isinis asumaan galatoomaa isiniin jedha baabaa kana oltu isinii mala. Timii kiyyaa ni gayaa bakka mara tokko filatu. Barbaada galcha. Maammee. Ijoollee moorii jara. Maammee ajmaan yoo jiraatte Qaasim Arsii yoo jiraatte. Qaasim Horoo kana. Qaasim Arsii Maammee Jimmaa Maammee ajmaan jechuudha. Yoo jiraatan jala lamman gahaadha bakka bu'anii gawante wayii amaanaa wayii natti kennanii jirta Qaasim. Abaabaa durbachuu danda'u jirri. Warra intala kennan baabaa. Warra intala kennanii. Warra intala Mubaarakitti baabaa kennan. Qaasim Arsii fi Maammee ajmaan yoo jiraatte. Qaasimii fi Maammee yoo jiraata. Qaasim Wannan hin kanina eebin kun. Mbarre wallahi Qaasim tu beeka. Qaasim yeta. Ga video waraabaa biraan nagaaga. Intala biraan geera. Ittiin iyyuu naasomneen. Eebi Qaasimitti dawwala. Qaasimitti dawwala. Qaasimitti dawwala. Rabbinna argaa intalaan kilmaa tokko wala kilma. Kilmaa tokko naasomneeni. Garuu baabaan maaliif suufa uffatudha? Maal kolmitan gammadan ishigii. Gammadan. Intalli ishigii. Ittiin naasomne rabbinna argaa. Ishigii ta'uu maal beektaa? Suma maalan beeka. Waan hin ta'e. Yeroo dargaggeessa oolu dargaggeessa nama goota. Ittiinis naasomne. Ittiinis qaldii wayyuu ittiin qallanne. Akkuma Dubaayii Qaasimii fi
Maammeen Qaasim Arsiitti na walaa ijoollee saahiba kosan. Qaasim Arsiiti. Yookaan maammee Ajmal yoo jiraatan Maammee Ajmal. Maammee. Qaasim Arsiiti maammee Ajmal. Ilaali mee gasti keessa ni baru. Dafa. Namuma lama ergatee si Jamal Mustafaa jedha. Qaasim Arsii kana. Qaasim. Laala Qaasim miti Qaasim. Qaasimii furdaatanii? Hin jiru bakka hin jiran dhugattee fi viidiyoo fuudhaan jira. Egaa obboleewwan koo Qaasim maammee. Kuma sadii guutaa intala laalu warri barbaadan kuma sadii guutaa. Obboleettii koo. Nama 300 laa. Wanta siinaa ta'e jira. Nama 300. Nama 300 siree kuma sadii guutaa dafa. Intalli dhufuu fi bakka Qaasim jiraata jiraachuu baate. Intalli baabaa dhufuu fi kuma sadii guutaa. Kuma sadii. Madda faradii barbaade kenna. Dafa. Kan dawwala. Itti dawwala. Kuma sadii irratti mana isin agarsiisu. Wallahi yoo isin kuma sadii guutin isin agarsiisu kakadheera.